gaddisiisee isin gaddisiisee warri jirtan dhiifamuun haa godhaa. Anaa fi guyyaan har'aa guyyaa boqonnaa kootiiti. Yeroo gaarii qabaadhaa. Fakkeenya kanaatiif namoota dur biyya yeroo isin baatan hiyyeessa turan hadda maaliin akka jedhan qoradha. Namoonni dur immoo abbaa qabeenyaati qabeenya lakkaa'ameen nuti jedhame daaraa ta'e nan argineerra ofii kooti jechuudha. Jireenyi itti fufa shamarran dhiiras ta'e shamarran jireenyi itti fufa. Fakkeenyaaf nam tokko waa jaallatee ka'e yoo wanni sun hin tasakkaane bakka akka waan deebi'u amma akka namni of ajjeesee achitti fayyadee yaalu hin jiru. Waan deebi'u faasii anatti fakkaata. Waan du'ee namas faraarra'ee deebi'u faatti fakkaateetti kalatti fakkaata. Jara keenya doomnaan deebi'amu keessattuu immoo karaa du'aa kanarratti seexaana waan jedhamu jira. Yeroo ta'u waan akkaatti galtee waan finyoo sitti jabeessu waan kana sitti jabeessu namni maal siin jedhaa kan ajjeesetti manaa baate hin deebiini waan namaan jedhu jira. Duutee deebitee moonaan hin jedhinaa malee. Kanaafuu jennaan akkuma ta'een wal jabeessinu. Mobee waan keessa nu gashuu hin dandeenye jarri beektee mucaan galteetti garuu. Qorannoonni poolisii silas nima muumisi jarroo miidiyaa jala irratti maxxansu nuti. Inni manchaa dirqama furgooda maatiitu maatiitti muummatanii madduu. Isaanii maatiidhaa ibsu maatii jala bu'aa hordofaa bakka doktor maatii jala bu'aa hordofaati waan jiru ummataaf namoota kijibdoota immoo polis kaasisaa poostii abdii akkuma beektanuun abbaa manaa asii takkata godhe abbaa manaa asii takkata ta'e mucaan viidiyoo waraabdeetti akka namni tokko rakkanneef jechuudha. Waan isii kaffa illee machuun baay'ee mucaani rifa manaa godhaati በጣም ምስኪን ልጅ ናት ማለፍ kan isin jedhe beektu abbaan manaa ishee akka ittiin gaafatamne namni kamuu akka ittiin gaafatamneef viidiyoo waraabdee funyoo qopheeffatee baay'ee miskiina barreeffama qofa ta'ee bareedu amma akkoo barreeffamichas kireeshoo godhee tokko hoolaan maal jedhaara abbaa manaatu barreesse tu viidiyoo siin naasofne adda akkoo abbaa manaarraa sirbu tu viidiyoo waraabne barreeffama sanaan nagaatti yaa biyya lafaa minaan isin jette sana isa barreesse. Poolisiin hin qulqulleessaa sababa maalii akka of ajjeeste hin qulqulleessaa maybii inni yeroo sana eessa ture maaliif callumeedhe maaltu murtee kana si'a murteesse kan jedhu booda waan danuu dhaga'uuf jirtu obsaatii eegaa hin laalla egaa rabbii biyya itti salphisu odeeffannoowwan baanuu jiraate egaa poolisiin yoo maxxansine nama beeknutti hin bilbillaa maatiirraas hordofaa warri beektanu maatii kanuman jedhaani gama gootiin. Uummata keenya La anak kanatti wanni nan joo jiraate haasaan abdiin jesan irratti abbaan manaa yeroo sammaal godha maal hajoo sana irratti tokkoffaa abbaan manaatii miti eenyuun si eegis hin danda'u gaafa rabbisa kaase hundeebisaan kanuman jaa kanaas irraa immoo namoonni hedduun akka isiitis ni jira warri lubbuu ofitti qabatan garuu addunyaa sana irratti lubbuu teetirraa namni mansuula suma mataa kan keetti rakkina yookaan duniyaa yoo ta'e duniyaan ni dhufte waan namni itti wal ajjeesu hin jiru namoota si jibban yoo ta'e immoo akka kasi jibbu jiru kasi jaalatu kumaatamaan akka jirutti amanuu danda'u qabda. Siigalee namni hanga ati feet obboleessoo jireenya biyya lafaa yoo namni tokko kasi jaalatu kute kasan caalaa si jaalatu akka dhufutti amanuu qabda. Rakkina yookaan yaaddoo yeroo sanii ilaalcha yeroo sanii qofa ilaaltanii tarkaanfii lubbuu keessan irratti fudhatina. Wallahi dhugaan sanitti sinigalee saniifuu shamarran akka ilaalcha akka isii kana qaban ammallee ni jiran hafan jeetin amanamuu bee yoo dogoggoruu baadhee namni harka ofiitiin lubbuu ofii baasu jechuun akkanatti hedduunatti dhagama normaali waan akka jechan ittiin ibsuun qabu namni kun akkamitti akka of ajjeesu sinaa ta'u garuu warri shamarranii yoo addunyaa yookaan birriin keessan sin jalaa nyaatamee birri yoo ta'e maatiin nama jalaa nyaataa dhiirsan nama jalaa nyaataa dhiirsi niitii fuudha birrii kan kee waa hedduutu jira yoo namni tokko si miidhe inninis akka booddeen isaa miidhaan isarra ga'uunuma jira. Waan miidhamte san garuu deebitee akka argattu yoo birrii nyaatamte birrii dhabde yookaan qabeenya dhabde miskiina rakkattuu taate arra rakkadhee bakka kanatti of arguun qabu boru bakka biraa dhaabbadhee rakkinuma kiyya kanaaf gara galee laaluun qaba jettee ofitti himtee of amansiisuu qabdi malee of ajjeeseen of balleesseen oggooti baddee bara akkuma mubeen jee duutee jannaan wallaahi lammaffaa deebi'uun hin jiru. Dhugaan sitti hima biyya duniyaa tanarraa carraa tokko qofa qabdan tokkichi sin qabdan garuu isuma amma jiraataa jirtan kan biraa carraan tokko kan jirretti amana sini galee
Gaafa duutan garuu qaxxixaa yookaan jannata bakka gaarii deemtan isinitti fakkaatin. Bakkuma dhayii qabsanu achumaa maaltu akka jiru maaltti beekan. Maaltu achirraa isinii dhufee argitan. Yaani yoo qabeenya kana dhabde yookaan jaalallee kana dhabde achitti maaltu akka si eegaa jiru beekta. Quba qabdanii maal dhageessan sanirra. Saniifuu lubbuu teessan irratti tarkaanfii fudhatina. Yoo jeegna taatan yoo yookaan uuma fedhewu yoo taatanii qabeenya yoo ta'e yoo kutee ni argadhatti amanuu qabda. Rakkina ammaa kana immoo keessa kutee yoo abbaan manaa keessa cakkane ta'es yoo uuma kamuu jiraate of amansiisuu danda'uu qabda malee ilaalcha gurguddaan fageessitee ilaaluu qabda malee of ajjeesee of balleessuun qaba. Addunyaa tana rabbiin wanni akkatti gamaa gamanaan bal'iseef maaliif akka namni gizee wal jibbee walirraa siqee taa'uuf si galee akkuma sanii addunyaas yoo ta'e dalagattee akka fiddetti akkuma tana fiddetti sanis fiduu dandeessa. Keessaafuu warri dhiirotaa jettanii uf ajjeeftan. Obboleessoo jireenyi yeroo kamuu itti fufa. Tokko yoo si dhiisee kote tokkoon dhufa. Saniifuu goonkuma dhiiraa jettanii uf hin ajjeesina. Duniyaas yoo ta'e duniyaa arrati fiddee arra dhabde tana boru akka fiduu dandeessutti ofitti amanuu qabda malee yoo ati duute duniyaa miti wallaahi warruma irraa duute sanitti bal'ifte akkanuman sitti yoo dhiirotaas ta'es yoo dubartootaas ta'es namu waanuma ati irratti of ajjeefte sanitti bal'ifte malee bakka ati waan si dura jiru sana ofirraa ilaali dura of ajjeesuu duraan. Garuu kanatti wallaahi wanni ishee kanaa iddoo natti dhaga'ame carraa sanitti fufame. Assalamu alaikum. Am tokko keessa buufadhu naa kennitanii gabaa. Buufadhu Naziif wa alaikum salaam itti fufi. Rabbi biyyoota salphisu gadduute kabaja qabde namni du'e kabaja qaba maqaan isaas immoo du'aa jedhama. Isirraan dubbannu isin deemtetti nun dhageessu waan ta'eef garuu akka jirutti nuti hin jirru nuti uummanni Oromoo rumicha yookaan immoo dhuphee yeroo qoochoon dhiigu du'aarra ni dhagama wanni dubbadhu. Ni dhagama. Akka uummata Oromootti utuu namni wayii du'uuf deemaa lubbuu keessaa bahuu deema waa buusaa jennee namni 100 waliin ga'u. Isa du'uu ka'e fayyisuu irratti hanqina guddaa qabnaa jechuudha. Yeroo du'e wal ga'uu irratti tokkoffaadha nuti. Yookaan nama arrafamu nama gaddeebifamu jala taa'uudhaaf tokkoffaa rabbi akkas nu godhe ta'ee barata akkas nu godhe ta'ee hin beeku. Wanni ijoolleen